السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو متكشتي أكم نجا كيسني أنا نجا قوتي الحمد لله. أكسو مبلي ونكم أنت كريستانا من تورد دفتن بكم جرتني تك نجا فيانا فتاتن أبدين كبا متكشتي أكسو ما أمتك كم قد إرجع جباب دتوك مبلي ونكم كوبي على كيس جرا كيس تجتشو جرا في إرجع حجاهبة تقول برفتشون أكسو ما أمتك كان كينيا ولا كيستي hoolaa akka horii gorra'amanii dhiigni jara lafatti dhangala'ee du'aan isaanii mormaa ol kutamanii akka baandiraa mukatti fannifamanii akka baandiraa labsamaa jiran suuraa jaraa wajjin ka'anii kan poostii godhaa jiran wajjiniin dhaabbatanii mormaa ol nama kutanii diikoorii adda addaa itti fakkaatee jennaan jagnummaa itti fakkaatee beekumsa itti fakkaatee ogummaa itti fakkaatee namni jarri hadha mormaa ol kutanii mukatti akka baandiraa fannifamanii hadha wajjin footoo ka'anii miidiyaa adda addaa irratti poostii godhanii jagnummaa jara beeksisaa jiran miidiyaa irratti jechuudha. Jarri sunillee jechuudha lubbuudhuma namicha hadha mormaa ol kutanii hadha wajjin dhaabbatanii footoo ka'anii jagnummaa jaraa ibsaa jiran sana lubbuudhuma akkas jaraa sana qaba ture. Innis goota garuu kan hadha lubbuun isaa bahee akka hoolaa mormaa ol kutanii mukatti fannifamanii hadha wajjin jagnummaa jaraa dhaabbatanii sirbaa jiran sana innis garuu ituu isin nama beekaa taatanii nama yaadu taatanii innis lubbuudhuma akka keessanii biyyeerraa uumamee ji'a 9 gara haadha isaatti baatamee bishaan irraa uumamee biyyeerraa uumamee nama ta'e akkuma keessanii sana jechuudha. Isinillee waa biraarraan uumamne isinillee akkuma isaa nama garuu hamma qabaan rabbii gaaraa gad dhufee isin qabutti jechuudha. Hadha isin nama akka hoolaa mormaa ol kuttanii dhaabbattanii jagnummaa dheettanii wajjin footoo kaatanii mataa keessa mormaa ol kuttanii jechuudha. Mataa keessa namni lama bukkee dhaabatee mataa keessa rurrukutaa biratii wayitiin jechuudha. Isinillee insha'Allah guyyaa tokko qabaan rabbii gaafa isinitti dhufee jechuudha. Akkuma sana isin rukuta jechuudha. Isin qabee jechuudha. Rabbul Aalaan gaafa isin qabe garuu guyyaa eeggata. Guyyaa eeggata hinafu qabaan rabbii. Ummata anna dhiba dhugaa rabbii sammuudhumti jaraa sammuudhuma akkamitti. Namni tokko utuu lubbuu ofii of keessatti mararfatu lubbuu obbolaa isaa tokko akkamitti baasuun itti salphate. Keessattuu ajaa'iba lubbuu baasanii mormaa ol kutanii akkas wal bukkee ka'anii jagnummaa himachuu. Subhaanallah. Insha'Allah qabaan rabbii tokkommoo guyyaa tokko isinitti dhufa waan hafuu miti kun. Waan takkaa dhageenye arginee hin beekne. Taarikiidhaan nageenya mootummaan duraanii harka kutanii miila kutanii taarikiidhaan nageenya malee wanti nu keessaa beeknu hin jiru. Hadha garuu jechuudha zabana keenya keessa zabana hammaa kanatti jechuudha. Ummanni mormaa ol akka hoolaa kutamee muramee mukatti akka baandiraa fannifamee ittiin sirbuun jalqaba. Gootummaa ittiin faarfamuutu jalqaba. Akkasuma immoo lafa meedaa irratti taraatti daraddaraniitiyyuu qoraan irra tuulanii akka gubaa qoshashaan adda addaa walitti funaanamee gubamu sana akka sanatti gubaa wajjin dhaabbatanii footoo ka'an. Kunillee jagnummaadha jaraafadha. Zabana kana keessa jirra yaa ummata. Itti aansuudhaan immoo obboleewwan kan keenya biyya Arabaa keessa jiran keessattuu biyya Arabaas haa ta'u biyya Awurooppaa biyya fedhe haa ta'u kan isin hadha miidiyaa qabna jettanii miidiyaa irratti ol baatanii waayifaayi madaamii fayyadamtanii neetti madaamii fayyadamtanii miidiyaa irratti ol baatanii gootummaa keessan faarfattanii isin kun nama kam keessaa kan dhalattan. Anaamee deebinaa deebisaa daraa keessa komantiidhuma jalatti. Isin sila siyaasuma maalii beektanii siyaasa keessa seentan? Wobootu waa'ee koonaa dubbadhaa jedhee isin erge moo gaafa biyyaa baatan? Abaawoti isin ergate moo paartii badhaadhinaati isin ergate moo isin paartuma kam keessaa dhuftan?
gaafa biyyaa dhuftan isin akkasuma haaluma ammatti jiru kanaan nuuf mijaa'ee akkuma amma yaadne kanatti wifi illee argannee haala adda addaa nuu mijaa'ee miidiyaa adda addaa fayyadamnee ol baanee waa'ee paartummaa odeessina waa'ee paartummaa faarsina miidiyaa irratti jettanii ittiin qophooftanii dhuftanii moo sila isin alaamaadhuma mataa keessanii qabdan karoora mataa keessanii namni tokko gaafa biyyaa ba'u karoora mataa isaa baafateeti kan biyyaa ba'u. Isin garuu karoora sana hadha dagattanii ol baatanii paartii adda addaa amma fakkeenyaaf namni tokko Arsii keessaa ka'ee badii tokko yoo balleesse Arsiin guutuun dacha'eeti tokko yoo kaatee intalli shamarraa tokko Arsii keessa waa tokko nama Jimmaa tokko waliin adabduga yoo wal dhabde Arsiin guutuun Jimmatti garagala. Arsiin guutuun Jimmatti garagalee kan du'ee qabrii keessa jirullee qabrii keessatti hin dhiistan. Alagaan akkamitti dholbee isiniin arrabsu reewu isin arrabsi rakkina maalii qaba isinuu of tuffataa jirtanii akkasiin isintu of tuffachiisaa jira sila. Dadhabina keenya alagaan akkamitti argate hin beektani numatu walitti deebi'ee wal nyaata. Walumaan wal nyaata gandummaadhaan. Amma Oromoo jedhamne Oromoo miliyoona 60. Oromoo miliyoona 60 keessaa hundumtuu jechuudha. Hundumtu suyyuu jechuudha. Paartii adda addaati deeggara. Deeggaraa okay. Paartii feetan deeggara mirga keessanii paartii feetan deeggaruun paartii isinitti fakkaate deeggaruun mirga keessan ta'e otoo jiru. Garuu paartii deeggaruun kun isin geexiidhuma wayii isinitti fakkaatee jennaani malee paartii isa kamtu isin fayyada isa kam beektanii deeggaraa jirtani mee natti hima. Paartii isa kamtu isin fayyada. Paartii isa kamtu isin bilisoomsa. Kana qoratanii bira geessanii itti amantanii ofitti amanamummaa qabdu paartiin an deeggaraa jiru kun na baasa jettanii. Mee natti hima. Ishi paartii kamuu deeggaruun mirga keessan ta'e otuu jiru immoo gandummaa walitti deebitee ilmaan Oromoo miidiyaa irratti wal fixuun maali? Alagaan afaan keessan hin beektu seetanii? Alagaan arrabsoo isiniin wal arrabsiisan hin beektu seetanii? Hin beekani sirriitti beekani bar dubbachuun barbaadanu malee. Uummanni keenya garuu afaan jaraa dubbataadha. Jarri afaan kan keenya sirriitti beekani garuu hin dubbatan. Koomantii adda addaa jala deemaniiti toroggomaa deemu jala akkas jedhan jedhanii deebanii poostii godhu. Afaan lamaan irratti barreessanii. Dhiisaa uummata kan keenya please. Nuga gandummaal wal nyaachuun nuga. Paartii adda addaa deeggarree isaan wal fixuura nugaa yaa uummata kan keenya.